موتمان أمريكا deeggarsa dhibee haarawaa vaayirasii maarburgii Itoophiyaatti mul'ateef deeggarsa talaallii vaayirasii maarburgiitiif doosiiwwan 2,500 kennuun dhaga'ame. Dhaabbanni Itoophiyaatti tajaajila niitoorkii kennuu fi Kaameruun keessatti tajaajila niitoorkii fi bilbilaa biyyattii keessatti kennu Kaameetel waliigaltee walii mallatteessuun isaanii dhagahamee jira. Chaayinaan sirna ittisaa addunyaa baard diroon ja'amu diroonii shimbirroo fakkaatu tolchuudhaan addunyaa irratti dandeettii ittisaa cimaa agarsiisuun dhaga'ame. Rakkoo nageenyaa Suudaan keessatti mudatee wal qabatee namoonni miiliyoona 14 ol ta'an beelaaf saaxilamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaafame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqabu. Kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya irraati amma bal'ina oduu isinitti himna. Bal'ina oduu Egeree Miidiyaa dhaga'uudhaaf oduu teenya amma dhumaatti hordofuun dagatinaa isiniin jenna. mootummaan Ameerikaa deeggarsa dhibee haarawaa vaayirasii maarburgii Itoophiyaatti mul'ateef deeggarsa talaallii vaayirasii maarburgiitiif doosiiwwan 2,500 arjoomuun dhaga'ame. Talaalliin tun Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Ervin Maasingaadhaaf ejensiin qoricha Itoophiyaaf dabarsee kennamuun dhaga'ame. Talaalliin kun yaalii kiliinikaa saffisaa marsaa lammaffaa Inistituutii qorannoo Armweer Hansaaniin durfamu irratti kan ooloogaa ta'u ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Daabaa Fayyisaa talaalliin kun Inistituutii qorannoo abbaa taayitaa nyaataa fi qoricha Itoophiyaa waliin qindoominaan hordofiin akka taasifamu ibsiteeti jirti. Talaalliin tun sadaasa 29 bara 2018 irraa eegalee kan kennamu hoggaa ta'u dursii hojjettoota fayyaatii fi gareewwan balaa olaanaaf saaxilamaniif kan kennamu ta'uunis ibsameeti jira. Ameerikaan talaallii kanaan karaa Inistituutii talaallii baardaa fi saabiin akka dhiyaatu kan beeksise ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaan Ameerikaan jalqaba weerara maarburgirraa eegaltee Itoophiyaaf michuu cimaa akka taatu ni abdannaa jechuun dubbate. Ministeerri fayyaa deebii weerara vaayirasii kooronaatiif kenne cimseetti fufuu qaba ka jettu qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu waliin hojjechuun ogeessota fayyaatii fi hojjettoota fayyaa dabalatee uummata saaxilamoo ta'an eegurratti xiyyeeffachuun tattaaffii hordofii fi to'annoon isaa itti fufa jechuudhaan Dr. Maqdas Daabaa ibsite. Dhaabbanni Itoophiyaatti tajaajila niitoorkii kennuu fi Kaameruun keessatti tajaajila niitoorkii fi bilbilaa biyyattii keessatti kennu Kaameetel waliigaltee walii mallatteessuun isaanii dhagahamee jira. Itiyoo Telekoomii fi Kaameetel Kaameruutti ce'umsa dijitaalaa saffisiisuu fi tajaajila biyyoota daangaa tarkaanfatee kennuu irratti waliigaltee walii mallatteessuun isaanii kan dhagahame yoo ta'u Itiyoo Telekoom ce'umsa dijitaalaa Kaameruun saffisiisuun kan dandeessisu Kaameetel waliigaltee koontiraataa maaster sarviisii jedhamu Kaameruun magaalaa Yaahudatti mallatteesseera. Waliigaltichi hooggantoota Kaameetel hooggansa teekinooloojii olaanaa Itiyoo Telekoom ijaarsa dijitaalaa Itoophiyaa keessatti argamsiise erga daawwatanii booda muuxannoowwan gara Kaameruutiin fidanii biyya isaanii keessatti hojiirra oolchuuf fedhii qabaachuu isaanii dubbataniiru. Bu'uura waliigaltichaatiin dhaabbileen lamaan Kaameruutti sirna kafaltii dijitaalaa waliin gahinsa faayinaansii mirkaneessuu fi babal'isuu akkasumas tajaajila daangaa ce'ee kennuudhaaf waliigaltee walii mallatteessuun isaanii eeramee jira. Dabalataanis waliigaltichi formaata dijitaalaa dhaabbilee dijitaalaa Kaameruu fi ijoo akkasumas tajaajilamtoota interkontinentaalii waloo hariiroo biyyoota alaa daangaa ceessanii tajaajila niitoorkii wal keessaa biyyoota Afrikaa keessatti kennuu keessatti gahee olaanaa akka qabu kan ibsame yoo ta'u waliigalteen kun boqonnaa Itiyoo Telekoom bu'uura tarsiimoo bara 2028 tajaajila daangaa ce'ee dhiyeessuuf qabu ardicha keessatti babal'isuuf karoorfatee kan dhugoomsuudha jedhameera. Chaayinaan sirna ittisaa addunyaa baard diroon ja'amu oomishuudhaan addunyaa irratti dandeettii ittisaa olaanaa agarsiisuun dhaga'ame. Chaayinaan teekinooloojii waraanaa sadarkaa olaanaa guddifachaa jirtuun jijjiirama waraanaa fi hordoffii keessatti boqonnaa haarawaa banuun dhaga'ame. Guddinni kun diroonii shimbirroo fakkaatu kan ornithopter ja'amuun beekamu oomishuuf kan gargaare hoggaa ta'u maashiiniiwwan kun akkuma shimbirrootti baallee isaanii rarraasuudhaan akka bararan kan taasifamu ta'uun ibsameeti jira. Dirooniiwwan kunneen fageenya irratti hoggaa ilaalaman diroonii odoon taane shimbirroo dhugaa kan fakkaatan hoggaa ta'u haleellaan diroonii kanaan raawwatamu haleellaa cimaa itti gaafatamummaa hin qabne yoo ta'u dirooniin kun sirna raadaraa fi sirna ija namaa adda baasuun salphaatti akka bira dabran kan taasisu ta'uun ibsameeti jira. Ergama sakatta'insa dho'isaa guutumatti odoo hin hubatamin akka raawwatan kan ishii dandeessu ta'uun ibsameeti jira. Dirooniin ammayyaa addaa kun roobootiin baayoo irratti hundaa'u dhaabbilee qorannoo ittisaa keessatti maqaa sagantaa Dave and the Little Hawk ja'uun hojjetamaa kan jiru yoo ta'u sakatta'insaa fi guddina xiqqaa ta'e kan hojjetamaa jiru ta'uunis ibsa.
ibsameet jira. Booteelonni gurguddoon hamma adurree ta'an ammoo caalatti lubbuu namaa galaafachuuf akka dandeessus ibsameet jira. Akka gabaasni ragaa agarsiisaa Chaayinaa irraa argame mul'isutti orniitooptaaronni gurguddoon mataa waraanaa xixiqqoo bakka isaanii sirriitti rukutuu danda'an qabaachuu kan danda'u waggaa ta'u, shimbirroonni makaanikaa kun dandeettii haleellaa ibiddaa sirrii ta'e raawwachuu kan qaban ta'uunis ibsameet jira. Teknooloojiiwwan kunneen akka shimbirroo buufataa xiyyaaraa yookaan akka shimbirroodhaa sarara humnaa ifaarra teessee ilaalamuu kan danda'amu waggaa ta'u, gareewwan hojii adda xiyyaarotaa gurguddoo salphaatti adda baafaman malee deeggarsa dirree waraanaatti haleellaa du'aa akka baran kan taasisu ta'uunis ibsameet jira. Akkaataa waraana haaraa kun balaa gara fuulduraatti dhufu isa xiqqaa fi guddaa adda baafachuuf rakkisaa ta'uunis ibsameet jira. Rakkoo nageenyaa Suudaan keessatti mudatee wal qabatee namoonni miiliyoona 14 ol ta'an beelaaf saaxilamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaafame. Rakkoon Suudaan keessatti mudataa jiru yeroo irraa gara yerootti hammachaa dhufaa jiraachuu isaa kan ibsame yoo ta'u, rakkoon tasgabbii dhabuu fi mirgi namoomaa dhiibamuu Suudaan keessatti mudataa jiru addunyaa irratti hammachaa dhufaa jiraachuu isaa kan himame yoo ta'u, kanumaa wal qabatee namoonni miiliyoona 14 ta'an beelaaf saaxilamuu fi qabeenya isaanii dhiisanii buqqa'uu isaanii ibsame. Lolaa fi wal dhabdeen waraanaa Suudaanii fi humnoota addaa Suudaan RSF gidduutti adeemsifamaa jiru Kaartuum haala rakkoo keessa galchuu isaa ibsamaa jira. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa WFP'n yoo xiqqaate gargaarsi namoomaa tantamaa akka kennamuufii qabu kan ibse yoo ta'u, rakkoo nageenyaa Suudaan keessa jiru wal qabatee dhukaasaa dhaabuu yoo dhaabbachuu baate rakkoon biyyattii keessa jiru cimee akka itti fufuu fi gaaga'insi lubbuu namaa itti fufuu akka danda'u kan ibse yoo ta'u, kanumaa wal qabatee beelaa fi hongeen biyyattii keessatti babal'achuu akka danda'uu fi dhimmichi xiyyeeffannoo idilaa addunyaa guddaa akka barbaadus ibseera. Dhaabbanni deeggarsaa sagantaa nyaataa addunyaa itti dabaluudhaan akka beeksisetti beelli bulchiisa Kordofaan kibbaa akka jiruu fi naannoo kana rakkooleen mudataa jiru hammachaa dhufaa jiraachuu kan ifoomse yoo ta'u, yeroo ammaa kanatti namoonni miiliyoona 20 ta'an beelaaf saaxilamanii jiraachuu isaa Afrikaa Niwusis itti dabaluudhaan gabaaseera.